sigale hin beeyne jechuudha istoorii karaa kana jarri kuni gaafa taariba nama dabarsuu dhaban warruma dalagaa seensisan kana baadiyaa keessa deemanii mallaqa irraa guuran jawwaala irraa guuran warra bar hoolaa araba shabkii irraan seenee kuun hoolaa fida kuun mazraa keessa deemee halkan timaatima madaabara guuree fida warra gaara keessa taa'ee qabeenya arabaatu taa'ee nyaatu uummanni kun dhugaa yoo isinitti himne jechuudha. Isaan kana keessa diyaaspooraan harka naqatee mallaqa itti gad ergee dheengadda guruppii ijaaratanii liistii san isinii erga guruppii ijaaratanii eenyu gadi hidhachiifnee dhaba wal goone jedhanii warri silaa agarte amma isin nama tokko lama sadii jettanii miti guruppii waasaappiin ijaarame kamallee akkasii wali guurame san isinii erga mee sila nama dila kan agarte ka hoomaa agarte maqaa gamtaa naannoo tokkootiin guruppii ijaaratee mallaqa wali guuree nama keenya hin hidhachiifne gaara biyya ambaa keessa nama hidhachiif kalolan qabbaneessine kana waliin Oromoo rakkaatanii gosa rakkaatanii TV dha sittu gujjira maaliif Oromoon hundinuyyuu gola qaba gola keessanitti nama keessan qabadha Harargeellee kofii haa qabatu Baalillee kofii haa qabatu Arsiillee kofii haa qabatu Wallollee kofii haa qabatu Jimmallee kofii haa qabatu namu hamma dandametti nagaa kana buusuudhaaf nama ofii haa qabatu jedhaa jirra jechuudha. Nuti ammoo ijoolleen Baale sababa tokko malee bakka hundatti kaagartee dhiigaa fi lafeen isii dhangala'u maqaasi koomandoo kana. Maqaasi koomandoo kana afaanii qabatanii wanni Baale jalatti gartee akka gabraatti jala dhiitamtuuf hin jirtu. Jara nuti Oromoo hundaan nagaa walitti qabna. Ijoollee Baale Harargee walitti bu'e hin qabnu. Harargeen ijoollee Baale bakka jirtanitti hin qabina. Hin adabina. Ijoollee Baale Harargeetti hin bu'inaa jennee haga galgala kana haasaa jirra jechuudha. Kana haasayuun Oromoo wali buusuu miti. Nagaa wali eeguudha loosan siigale. Nama agartee namantuu lafaa ol ka'anii dhaqanii dhoqqee nama biroo keessa seenanii maqaa nama biraatiin dhoqqee laaqachuun faayidaan qabu. Warra si koomandoo kennu. Meena abbaa qarraa gaafii qabdan ulgalaa koota abbaa kana warra si koomandoon deemu miidiyaa kanarratti illee gorsinee dadhabna. Jara kee nama maqaa si koomandoo kana waa hedduu badaa jira wal gorfadhaa wal qabadhaa wal qabadhaa jennee kadhannee dadhabnee jechuudha. Eega dadhabne maal goonare nama yoo gorsanii agartee itti himanii nama dide jalumaa galanii jechuudha dhima dhiisan. Namni inni dhaqee itti bu'e danda'u ofirraa haa deebisu dadhabu rabbiin itti haa kadhatu jennee ofirraa dhiifne wanni ittiin calaan jedhe sirriidha. Ijoolleen Baale ammallee ta'ee jennaan Oromoo hundaa waliin nagaa jiraachuudhaaf maqaa kana jalaa baya. Sagalee anillee abbaa nagaa kun Baaliyyoodha gamanumaan na beeka. Eenyu losanga hundi keessa warri gastii kana gubbaa jirtan isiniin beeka akkam jirtan ashamaa fayya qabdanii abiyyoona. Tumuratu abbaa qaadoo inni sagalee naa tumuratu sagalee tumurate jira abiyyoo jalqaba gaafii qaba. Tumurate jira ilaali losani gaafii sirraa gaafii siin dhageeffadha obsika duruniin salaam madda. Durun nama salaam madda. Gaafadhuutee Ogo na durun nama salaam maddu. Yoona yamti. Salaam maddu osoo yaadda kennu ni gaafii si gaafadha. Okay, yaada seenu obshirji. Duraan dursee warri gastii warri jira jirtan hundi keessanoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa haqaarra warri gaafii qabdan ol seenaa jee abbaan haqaa mudiiraa miti sayyidiidhaa miti yoo sayyidii nagootan malee nabiyyiidhaa miti waan nagaafatan gaasiin egaa meettoo fi loosan atummaan eegale. Gaafii takka si gaafadha waan amma deemaa jiru kana lola miskiinni miidiyaarra waltuun kana keessa harkan qabdaati. والله لازم ورب الكعبة كما قيسنتين دجاجرا. جتشون لولا أما قافوا جولي ولا تقاف أرسي ولولتو جولي أرسي ولولتو وانا تيتم بيك يعني قام جولي أرسي ثنا ورتي وانا سيد بتم بيك ثانياس وان كان كسر كتم بيك because وانا كورمو لا مو كتير لا غافي نغافت دي بيسا رغفدوغا غافي نغافت مي سغلتي يورابا رغفدا اني تربتني سيغادا دبيتنا harkalle khisa kuban kabu harkalle khisa kabu inuma kuwan kabu anamma mamma tarifun tanane wayta garte jolena so ajirtu jara khenya gize asoitan salanni gize kaba gize gadda salata guja araratis akuma namni wali boy tararamun jirti guja khizene gadda ararama tanacha isno bale yeni kharu walin geistani male تنواتك كرال لك أنا وش ترى ويتي سندقة ترى ترمان جتاجر أما تنقول ما لبسا جر أمان ما لبي دي مارسي فرق يدو سينون فرق جرّوني أنا أركض بادي بتي
arummaan kun eenyu kan ta'e guddaa namaan hin beeku. Allosan carraan kenname aarii guddaa sitti qabaate nama Oromootti amanu garuu namichaan kun carraan qabu wallaa yeroo jalqabaatiif isa argadhe barbaade. Inni argatta abbaan haqaa iyyaan deemu yaada isaa kennatu laal mana tasgabbiin haasa'aarra. Lammaffaa akka Oromootti haasa'aa jirra. Waan Oromoo haasa'aa jiru. Akka Oromootti sammuu bilisaan rakkoon tunillee akka dhaabbattu akkamii akka furrullee furmaata haasofna daqiiqaa sadi fudhadhu itti fufee abbaa qaba. Okay, bakka dalagaatiin jira tanaachaan makiinaa osoo dhaamsi kana mun dhagoo jeeti. Dhaggeeffadhaa jira keenya. Ani ifaa bilisteen sinima. Abbaan haqaa jireenya kiyya keessatti dhugaarraa malee wanta karatnaa qabu dhugaa badhee achitti yoon cichee hafenaa hojjata. Dhimma Arsii fi Harargee kana yeroo dheertu takka mana keessan taa'ee takka isaan bira dhaqee akkuma yaa'iin tun hin buunee fi nagee mataa walitti harkisaa ture hangammaan tana. Macarrashaa irratti atu ayyaallallatuudha ganda gartee Arsii hojjooltaa isinis jecha dhaqee Harargee hojjooltaa jennaan isa jira keenya isin obboleeyyini obboleeyyummaa tana eega diddana inumaa miyyuma kanarraan boodanii dhiisaa kajoon sagantaa qabaachuu ture garuu irraan tana immoo isinii waliin buusan harkaatiin jira reefu bikkisan dhaqeetiin salaata gizee gaan salaatanii isinii kun obboleeyyanii araaramaaf araaramni as dhiyaataa jira manguddoo qabdan nama guddaa qabdanii guyyaa araaraa saniif akkaataatti araaramtan mala dhawadhaa malee Arsii fi Harargeen obboleeyyaniiti tanaacha kana lolli Arsii fi Harargeen akkar tokko naman geessu tana keessa dubbiin ogusinaa jeetiin dubbii san bira dabre tanaacha dhageeffadha dhibbaa dhibbatti abbaan haqaa amantee amanuu baattu Arsii fi Harargee takka beeke ammas taanaan Arsii fi Harargee walibbuu yoomiyyuu taanaan iyyamuwan nama isaa walibuusu namoota afkeenya hanjama gisee iddoo hanjamaan godha nin qoosa ajandaan jijjiiramma ijoolleen Arsiidhaa kaleessa dheengaddaa guyyaa Ramzaa fi Usmeen faan taanii haaswan orseeneetiin ajanduma jijjiiruudhaaf akkuma isaan na arrabsanii irra bobba'anii ajandaa harkaa jijjiira ta'anii maa jiran Usmeen faan abbaan nagaa kun ajanduma jijjiiree dubbii teenya qabbaneessuuf akkana godhataa jiran yes ajandummaan akka jijjiirame nama lolitiin buuniin barbaada sanumaaf hin tattaaffii godhee alhamdulillahi rabbil aalamiin ammallee Harargee fi Arsiin tokkuma wanni oli bu'aan jiru rakkoon tunni furamti nama qabdan obboleeyyanii obboleeyyanii rakkoon tunni furamti ammallee hamtuun isin afaan hin beeyin jaa. Alright, nama hamtuu isin afaan hin beeyin akkasii kuma qabaadha nama kanaati jara keenya ifaa bilistiin isin himaan fayyaada dubbadha obboleessa kiyya dubbadha nu biraa gaafii qabu. Ayyee Arsenaal itti fufi. Okay, nagama sagalee ko. Nani osoo Arsenaal osoo fuudhan loosa waan isin jechuu fedhu akka deemsatti Arsenaal ni haasofita. Arsii fi Harargeen obboleeyyanii kun kaleessa mooraa keessatti Oromoon hundi obboleeyyanii jaa. Oromoon hundi obboleeyyanii. Mooraa keessatti diiganii kennu maqaa arsoo maatiin namatti bobba'inaa jiru dhorkinee haga akka yaada kennaatti ka Arsii fi Harargeen ilmaan bareentumaati ammallee rakkoon guddoon achirti beeki. Nuti isitumaa jaan deebi'anii mas Oromoo tokko. Orroqa haroo gubbaa itti fufi Arsenaal. Okay, waan guddaan haasa'u jechuun maraa haasofitanii turtanii ani wanni jechuu barbaadu miidiyaa kanarratti namni rakkoo qabu nuyi kun ifa gala haqa jechuu walitti waan miskiinni miidhama walitti jechuudha. Yeroo kan rakkoon qabu jechuun miidiyaa irraa yoo lolallee rakkoon qabu amma garuu miskiina jidduutti miidhamaa jira. Ijoollee teenya rakkoo qabu bakka mara deemte qaceenu kuni dhugaa jiru. Lammata ammoo deebi'ee mana kanatti jechuu loosan siyaasa hedduu hojjetamaa jira asumatti jechuu. Garuu warri miskiin itti miidhamaa jiru sun akkasii miti. Baale Arsii jennaan qabamtee tumamuu qofa jechuudha. Viidiyoo san suuraa argisiisan ufii kootii jala caqasa jechuudha. Mucaan tokko nu shaffila jedhaani ati si koomandoo mijaaniituma akaaniitumaan ormi akkasitti hin jiru. Garuu nu waliigallee waan kana dhaabsisaa hin jiru. Ormi kan. Itti deebi'a. Orma jechuun sirreeffadhu gaa. Orma waan badii tokko gara irraa haasayaa orma gaafa ittumaa jechuudha. Okay, ishii Oromuma jechuudha. Oromoon hoolaan akkasitti hin jirtu jedhi malee orma gaafa itti orummaa irra murkitee ormoomsiteerta. Okay, jechuun maaliif sin jedhe beektu waan orma jedheefani namni akka itti warra keessu sun akkuma ormatti ilaala malee Oromoo jedhee waan hin fudhanneef ani ittiin amanu jechuu kooti warra akka isan Oromoo jedhee. Kanaaf amma gara furmaatatti deemuu barbaachisa malee siyaasa mana kanatti walirratti xaxuu rakkoon qabu nu yoo gifaa online marraa wal dharrabsinee egerii dubartii jidduutti faa qaqqabamna kenna rakkoon qabu walitti dachaana garuu waan harkaanu qabu kana
waliigallee dhaabsisuu qabna jechuu barbaadeetti galatooma carraa naa kennitanii. Yaada gaarii. Akka ijoolleen sikkoo mandoo rakkoo qabdullee lafa keetteertaa kunumtu waan tokko. Thank you galatoom. Oliyaati itti fufi. Waa tokko waan ajaa'ibaatu beekta anam waan deemaa jiru dhimma kiyyaallee miti abbaan fedhe adeemu garuu warra amma feekii godhu akka baaqaa akka gurbaa biyyoo kan isaan jala ta'anii dhaggeeffataa ture yeroo baay'eedhaaf. Namicha Abbaqaa jedhamu kuni waan uummata Oromoo haasa'aa akka Oromootti haasa'a. Waan uummata Arsii Aanolee fi Aanolee irratti darbe mookii godhe ittiin qoose. Harkaa fi harma irraa muranii maali jedhe waan ilmi namni Oromoo dhiisiti Amaariyyuu dinaay godhaa jirtu Amaariyyuu waan sana haalaa jirtu. Ajandarra fuulleffadhu mariin tokko gisee godhatu. Abbiyyoo. Oliyaad deeqa takka. Abbiyyoo. Siifi abbaan haqaa waaqaa miti. Rakkoo teessa yoo ta'e yoo namoota ajandaa guyyaa biraan nu ajandaa deebina rakkoon qabu rakkoon kanuma. Namni sun amma kan ijoollee waan xiqqoodha. Kanneen keessan ta'ee badii keessan sheexaan waan akkasii afaan isin baase. Battaa uummata dhiifama gaafadha. Hayyee koo isaa geeffadhamu. Carraan irratti dhiifama jennaa rakkoo qabu loosan yoo nu echa rakkoo. Hiikale hin beekne jechuudha istoorii karaa kana. Jarri kun gaafa taariba nama dabarsuu dhaban warruma dalagaa seensisan kana baadiyaa keessa deemanii mallaqa irraa guuran jawwaala irraa guuran. Warra bar hoolaa araba shabkii irraan seenee kuun hoolaa fida kuun mazraa keessa deemee halkan timaatima madaabara guuree fida warra gaara keessa taa'ee qabeenya arabaatu taa'ee nyaatu uummanni kun dhugaa yoo isinitti himne jechuudha. Isaan kana keessa diyaaspooraan harka naqatee mallaqa itti gad ergee dheengadda guruppii ijaaratanii liistii san isinii erga guruppii ijaaratanii eenyu gadi hidhachiifnee dhaba wal goona jedhanii warri silaa agarte amma isin nama tokko lama sadii jettanii miti. Guruppii waasaappiin ijaarame kamallee akkasi wali guurame san isinii erga. Mee sila nama dila kan agartee ka hoomaa agartee maqaa gamtaa naannoo tokkootiin guruppii ijaaratee mallaqa wali guuree nama keenya hin hidhachiifne dhee gaara biyya abbaa keessa nama hidhachiif. Kan olan qabbaneessine kanaa waliin Oromoo rakkaatanii gosa rakkaatanii. TVdha. Sittu jira. Maaliif? Oromoon hundinuyyuu gola qaba. Gola keessanitti nama keessan qabadha. Harargeelleen ofii haa qabatu, Baalillee ofii haa qabatu, Arsiillee ofii haa qabatu, Wallollee ofii haa qabatu, Jimmallee ofii haa qabatu. Namuu hamma dandametti nagaa kana buusuudhaaf nama ofii haa qabatu jedhaa jirra jechuudha. Nuti ammootu ijoolleen Baale sababa tokko malee bakka hundatti kaagartee dhiigaa fi lafeen isii dhangala'u maqaa sikkoo mandoo kanaan. Maqaa sikkoo mandoo kana afaanii qabatanii wanni Baale jalatti gartee akka gabraatti jala dhiitamtuuf hin jirtu. Jara nuti Oromoo hundaan nagaa wali qabna. Ijoollee Baalee Harargee walitti bu'e hin qabnu. Harargeen ijoollee Baalee bakka jirtanitti hin qabina. Hin adabina. Ijoollee Baalee Harargeetti hin bu'inaa jennee haga galgala kana haasaa jirra jechuudha. Kana haasayuun Oromoo walitti buusuu miti. Nagaa walii eeguudha loosan sii galee. Nama agartee namantuu lafaa ol ka'anii dhaqanii dhoqqee nama biroo keessa seenanii maqaa nama biraatiin dhoqqee laaqachuun faayidaan qabu. Warra sikkoo mandoo kennu. Meenan Abbaqaa irraa gaafii qabdan urgalaa kootta Abbaqaa kana warra barreessa. Warra sikkoo mandoo deemu miidiyaa kanarratti illee gorsinee dadhabna. Jara kenna maqaa sikkoo mandoo kana waa hedduu badaa jira. Wal gorfadhaa wal qabadhaa. Wal qabadhaa jennee kadhannee dadhabnee jechuudha. Eega dadhabne maal goonare nama yoo gorsanii agartee itti himanii nama dide jalumaa galanii jechuudha. Dhima dhiisan. Namni inni dhaqee itti bu'e danda'u ofirraa haa deebisu dadhabu rabbiin itti haa kadhatu jennee ofirraa dhiifne wanni ittiin calaan jedhe sirriidha. Ijoolleen Baalee ammallee ta'ee jennaan Oromoo hundaa waliin nagaa jiraachuudhaaf maqaa kana jalaa baya. Sagalee anillee abbaa nagaa kun Baaliyyoodha gamanumaan na beeka. Eenyu loosangaa hundi keessa warri gastii kana gubbaa jirtan isiniin beekaa akkam jirtan ashamaa fayya qabdanii abbiyyoodhaas. Xumuratu Abbaqaa inni sagalee naa xumuratu sagalee xumuratee jira abiyyoo. Xumuratee jira. Ilaali loosanii gaafii sirraa fuudha. Gaafii siin dhageeffadha obsiqa duruniin salaam madda. Dura nama salaam madda. Ogo na dura nama salaam maddu. Yoo naayyamte. Salaam maddu osoo yaada kennu ni gaafii si gaafadha. Okay, yaada seenu obshiji. Duraan dursee warri gastii jirtan warri jira jirtan hundi keessanoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa haqaarra warri gaafii qabdan ol seenaa jee abbaan haqaa mudiiraa miti
sayyidii dhaamiti yoo sayyidii nagoota malee nabiyyi dhaamiti waan nagaafatan gaasiin egaa meetoo fi loosana tumaan eegale. Gaafii takka si gaafadha. Waan amma deemaa jiru kana lola miskiinni miidiyaa irra waltummaa kana keessa harkaan qabdaa. Wallahi laazim warabbal kaabaa akkuma keessanitti hin dhagaa jiran. Jechuun lola amma gaafa ijoollee wallooti gaafa arsii wal loltu ijoollee arsii wal loltu waan ati jetteen beeka. Ani gama ijoollee arsii tana gortee waan asitti dubbatteen beeka. Sanii as waan kana keessa harkaan beektu because waan akka Oromootti haara'uu qabda waan kana lamuu akka ittiin deemine waaqni seenuu qabda. Gaafii na gaafattee deebisaa dhaggeeffadhu gaa gaafii na gaafattee mi sagaleetti yoo raaba dhaggeeffadha. Ani tana rabbittiin ishee kaadha dubbii tana harkallee keessaa quban qabu harkallee keessaa qabu inumaa qubaa hin qabu. Anammaan tarreefuun tanaan wayita gartee ijoolleen haasawaa jirtu jara keenya gizee haasoyitan salaanni gizee qabaa gizee eeggadhaa salaata guyyaa araaraatis akkuma namni waliin bu'eetti araaramuu hin jirti guyyaa keessan eeggadhaa araarama tanaacha isin obboleeyyanii haruu waliin geessanii malee tana waa takka irraallee quba qabu. Anuuchi ture wayitii sandagee ture. Akkanumaan jechaa jira amma tanna gomaan labsaa jiran maan maaliif dhimmaarsi farraggee hedduu seenuun faru jarri kuni aan harka dhibbatti anummaan kun eenyu kaan ta'e guddaa namaan hin beeku. Allosan carraan akkanni aarii guddaa itti qabaate nama Oromootti amanu garuu namichaan kun carraan qabu wallaa yeroo jalqabaatiif itti argadhe barbaade. Inni argatta abbaan haqaayyeen deemu yaada isaa kennatu laal mana tasgabbiin haasa'aara. Lammaffaa akka Oromootti haasa'aa jirra. Waan Oromoo haasa'aa jiru. Akka Oromootti sammuu bilisaan. Rakkoon tunillee akka dhaabbattu akkamii akka furrullee furmaata haasofna daqiiqaa sadi fudhadhu itti fufee abbaa qaba. Okay, bakka dalagaatiin jira tanaachaan makiinaa osoo dhaamsi akka namoonni dhagoo jiiti dhaggeeffadhaa jira keenya. Ani ifaa bilisteen sinima abbaan haqaa jireenya kiyya keessatti dhugaarraa malee wanta karatnaa qabu dhugaa badhee achitti yoon cichee hafenaa hojjaadha. Dhimmaarsi ifaa argee kana yeroo dheertu takka mana keessan taa'ee takka isaan bira dhaqee akkuma yaa'iin tun hin buunee fi nagee mataa walitti harkisaa ture hangammaan tana macarrashaa irratti atu ayyaallallatuudha ganda gartee arsii hojjooltaa isinis jelcha dhaqee argee hojjooltaa jennaan isa jira kee isin obboleeyyini obboleeyyummaa tana eegadiddana inumaa miyyuma kanarraa moodanii dhiisaa kajoon sagantaa qabaachuu ture garuu irraan tana immoo isinii waliin buusan harkaatiin jira reefu bikkisan dhaqeetiin salaata gizee gaan salaatanii isinii kun obboleeyyanii araaramaaf araaramni as dhiyaataa jira manguddoo qabdan nama guddaa qabdanii guyyaa araaraa saniif akkaataatti araaramtan mala dhawadhaa malee arsii fi arargeen obboleeyyaniiti tanaacha kana lolli arsii fi arargeen akkar tokko naman geessu tana keessa dubbiin ogusinaa jeetiin dubbii san bira dabre tanaacha dhageeffadha dhibbaa dhibbatti abbaan haqaa amantee amanuu baattu arsii fi arargee takka beeke ammaas taanaan arsii fi arargee walibbuu yoomiyyuu taanaan iyyamuwan nama isaa walibbuusu namoota afkeenya anjama gizee hedduu anjamaan godha nin qoosa ajandaan jijjiiramma ijoolleen arsiidhaa kaleessa dheengaddaa guyyaa ramzaa fi usmeen faan taanii haasa'an orseeneetiin ajanduma jijjiiruudhaaf akkuma isaan na arrabsanii irra bobba'anii ajandaa harkaa jijjiira ta'anii maa jaan usmeen faan abbaan nagaa kun ajanduma jijjiiree dubbii teenya qabbaneessuuf akkana godhataa jaan yes ajandummaan akka jijjiirame nama loltiin buuniin barbaada sanumaaf hin tattaaffii godhee alhamdulillahi rabbil aalamiin ammallee argee fi arsiin tokkumaa wanni oli bu'aan jiru rakkoon tunni furamti nama qabdan obboleewwanti obboleeyyanii rakkoon tunni furamti ammallee hamtuun isin afaan hin beeyin jaa. Alright, nama hamtuun isin afaan hin beeyin akkasi kuma qabaadha nama kanaati jara keenya ifaa bilisti isin himaan fayyaada dubbadha obboleessa kiyya dubbadha nu biraa gaafii qabu. Ayyee Arsenaal itti fufi. Okay, nagama sagalee. Laani osoo Arsenaal osoo furan loosa waan isin jechuu fedhu akka adeemsatti Arsenaal ni haasofita. Arsii fi arargeen obboleeyyanii kun kaleessa mooraa keessatti Oromoon hundi obboleeyyanii jaa. Oromoon hundi obboleeyyanii. Mooraa keessatti diiganii nu basaan. Maqaa arsoo maatiin namatti bobbonaa jiru dhorkinee haga akka yaada kennaatti ka arsii fi arargeen ilmaan bareentumaati. Ammallee rakkoon guddoon achirti beeki. Nuti isintumaa jaan deebi'anii mas Oromoon tokko. Orroqa haroo gubbaa itti fufi Arsenaal. Itti fufi Arsenaal. Okay, waan guddaan haasa'u jechuun maraa haasofitanii turtanii ani wanni jechuu barbaadu miidiyaa kanarratti namni rakkoo qabu nuyi
kun ifa gala haqa jechuu walitti waan miskiinni miidhama qaqolleedha jechuudha. Yeroo kaan rakkoon qabu jechuun miidiyaa irraa yoo wallola illee rakkoon qabu amma garuu miskiina jidduutti miidhamaa jira. Ijoollee ta'e na rakkoo qabu bakka mara deemtee qaccinu kun dhugaa jiru. Lammata ammoo deebi'ee mana kanatti jechuu loosan siyaasa hedduu hojjetamaa jira asumatti jechuudha. Garuu warri miskiin itti miidhamaa jiru sun akkasii miti. Baale Arsii jennaan qabamtee tumamuu qofa jechuudha. An viidiyoo san suuraa argisiisan ufii kootii jala caqasa jechuudha. Mucaan tokko shaffila jedhaani ati sikkoo mandoo mijaniituma akaaniituma ormi akkasitti hin jiru. Garuu nu waliigallee waan kana dhaabsisaa hin jiru. Ormi kan. Itti deebi'a. Orma jechuun maal jechuudha? Sirreeffadhu gaa. Oromoo waan badii tokko gara irraa haasayaa orma gaafa ittuma jechuudha. Okay, ishii Oromuma jechuudha. Oromoon hoolaan akkasitti hin jirtu jedhi malee orma gaafa itti orummaa irra murqitee ormoomsiteerta. Okay, jechuun maaliif sin jedhe beektoonni orma jedheefani namni akka itti warra keessu sun akkuma ormatti ilaala malee Oromoo jedhee waan hin fudhanneef ani ittiin amanu jechuu kooti warra akka isan Oromoo jedhee. Kanaaf gara furmaatatti deemu barbaachisa malee siyaasa mana kanatti walirra xatu rakkoon qabu yoo gifaa online marra wal dharrabsine egeri dubartii jidduutti faa qaqqabamna kenna rakkoon qabu walitti dachaana garuu waan harkaanu qabu kana waliigallee dhaabsisuu qabna jechuu barbaadeetti galatooma carraana kennitanii. Yaada gaarii akka ijoolleen sikkoo mandoo rakkoo qabdullee lafa keetteerta kunumtu waan tokko. Thank you galatooma. Oriyaatitti fuufi. Waa tokko waan ajaa'ibaatu beektaa like anam waan deemaa jiru dhimma kiyyaallee miti bu'aan fedhe adeemu garuu warra amma feekii godhu akka bahaqaa akka gurbaa biyyoo kan isaan jala seenii dhaggeeffataa ture yeroo baay'eedhaaf. Namicha bahaqaa jedhamu kuni waan uummata Oromoo haasaa irraa akka Oromootti haasaa waan uummata Arsii aanolee fi aanolee irratti darbe mookii godhe ittiin qoose. Harkaa fi harma irraa muranii maali jedhe waan ilmi namni Oromoo dhiisiti amaariyyuu dinaay godhaa jirtu amaariyyuu waan sana haalaa jirtu. Ajandarra fuulleffadhu. Mariin tokko gisee godhamu. Abbiyyoo. Oliyaad deeqa takka. Abbiyyoo. Siifi abbaan haqaa waaqaa miti. Rakkoo teessa yoo ta'e. Yoo namoota ajandaa guyyaa biraan nu rakkoon karuma. Namni sun kan walitti amma kan ijoollee waan xiqqoodha. Kanneen keessan ta'ee badii keessan sheexaan waan akkasii afaan isin baase. Battaa uummata dhiifama gaafadha. Hayyee baay'ee dhaggeeffadhamu. Dhiifama jennaan rakkoo qabu loosan yoo nu echa rakkoo